qulqulluu Giyoorgis abbaa raajii addaa waaqaaf amaname jireenya isaa hunda qabeenyi addunyaa darbuusaa hubatee jireenyaan dabarre inni kan gonfatee qulqulluu Giyoorgis abbaa raajii addaa waaqaaf amaname jireenya isaa hunda qabeenyi addunyaa darbuusaa hubatee jireenyaan dabarre inni kan gonfatee Farisaati urjii biyya leedaa eegne maqaa isaa ifaadhu addaa abbaan isaa zorontos haati isaa dubeestaa qulqulluu Giyoorgis mo'ata diinotaa qulqulluu Giyoorgis abbaa raajii addaa waaqaaf amaname jireenya isaa hunda qabeenyi addunyaa darbuusaa hubatee jireenyaan dabarre inni kan gonfatee Fooniidhaaf waggaa kudhanettiin barbaanneenno aangoo addunyaatti kana hunda dhiisee deeme beeruteette amantaa isaa ibsu akkuma abbootii qulqulluu Giyoorgis abbaa raajii addaa waaqaaf amaname jireenya isaa hunda qabeenyi addunyaa darbuusaa hubatee jireenyaan dabarre inni kan gonfatee Chajeede buruktaat gaafatee waan isheerra gaa'u baasteetti himte dhiiraa gonno fooseenni yoom sodaatee humna Waaqayyootiin dabeelos mo'atee qulqulluu Giyoorgis abbaa raajii addaa waaqaaf amaname jireenya isaa hunda qabeenyi addunyaa darbuusaa hubatee jireenyaan dabarre inni kan gonfatee As fudhate duudiyaan sirraa abbiloos waaqa harkee barbaadeesse jira baataan namoonnis waaqa dhugaa sarraa innis gateera gorfa bara bara qulqulluu Giyoorgis abbaa raajii addaa waaqaaf amaname jireenya isaa hunda qabeenyi addunyaa darbuusaa hubatee jireenyaan dabarre inni
kan gonfate. Nagaan isinifatao tolota wareegamtoota kanneen dhaabbataan fuula Waaqayyoo injifataniitu siin addunyaa obsa baay'eedhaanii nuuf kadhadhaa fuula Waaqayyootti yeroo hundumaa otoo nuti gaabbin galiini akka nuun fuune duutni. Wareegama jabaa qulqulluu Giyoorgis Waaqaan filatamtee argatte gonfoos maqaa kee waamnaa kottu nu eebbisi. Wareegama jabaa qulqulluu Giyoorgis Waaqaan filatamtee argatte gonfoos maqaa kee waamnaa kottu nu eebbisi. Farda kee fudhattee deemtee mootii biraa kan akka kee hin jiru tasuma lafarraa jireenya addunyaa hundumaa tuffattee waaqummaa Waaqayyoo jabinaan dubbatte. Wareegama jabaa qulqulluu Giyoorgis Waaqaan filatamtee argatte gonfoos maqaa kee waamnaa kottu nu eebbisi. Buruk Daawitiin ati kan gargaarte maqaa Waaqaa waamuun diinaa kan mo'atte garaa gonjawichaa humna isaa laaffiste warra si waammatan jireenya badhaaste. Wareegama jabaa qulqulluu Giyoorgis Waaqaan filatamtee argatte gonfoos maqaa kee waamnaa kottu nu eebbisi. Warri biyya Beeruut irratti ka'anii Waaqa keenya ajjeesee jechuun gungumanii abiddaan gubanii summii sobaasanii gidiraa hedduudhaa kan irraan ga'anii. Wareegama jabaa qulqulluu Giyoorgis Waaqaan filatamtee argatte gonfoos maqaa kee waamnaa kottu nu eebbisi. Hangafa tolootaa qulqulluu Giyoorgis hundumaa dandeessee argatte gonfoos ati waadaa qabdaa Waaqa uumaa
bira Ofes nof kadaddu yeroon darara Wareegama jabaa qulqulluu Giyoorgis Waaqaan filatamte argatte gonfoosi Maqaa keesse waamnaa kottuu nu eebbisi Wareegama jabaa qulqulluu Giyoorgis Waaqaan filatamte argatte gonfoosi Maqaa keesse waamnaa kottuu nu eebbisi Kiryala